السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل هردفتوتا هين فيديو أراتنا ونين قبل ديسين دفع يرو هدو يرو channel خنيرتي فيديو all باف نيوخينا مو upload go نيجودا نمو نيجارا كومنتي وان امبر باج سينا كسما عرب صوفي حميلي نمتوكان خنيجودان الرقودة يوتيوبروتا هرار ساجر نيجودا خنافا مو فيديو تنخيستي يوتك آتي جودا توفتا وان سدي تن أكاميتي أكا ورا كومنتي وان عرب صوفي خنين والقبتن خنة تنسن أكمتي إسان سنفرا بلوغونا أخينا مو أكمتي أكا إسان لمدة channel خنياو دي بياني هنار كره أكمتي قونا خجون قبل إسيني دفعي خناف فيديو نكون اسم برباتيسا حمد ماتي داود دايسين جيشا لايك خنافي أكسمه channel خناتي مهمة كمنتانا channel خنا واي برنوتا يوتيوب تي في أكاداتي channel يوتيوب قدسان برنوتا واني سيني خنوف هردو فايسيني جنة أكسمه يادا في كومنتي وانتوتا كنانو دلقي يوتيوب بربادن خرا كومنتيتين خندا إسيني جيشا خبيون توتا هردفتوتا خنيا قام فيديو تينياتي حاسين deebinee dhufneeti jirra kabajamtoota hordoftoota osoo viidiyoo teenyatti seeniin jira jechuudha jalqaba mee warra moobaayilii fayyadamuuf viidiyoo xiqqoo tana daawwannee walitti haa deebinu. Hayyiga erga akkanatti Google Chrome seenne booda jechuudha asumaan YouTube seenna. Erga YouTube akkanatti seenne booda asumaan bakka tuqaa sadii tana gara harka mirgaa gama gubbaa kana tuqina. Ergasii immoo asumaan akkuma agartan desktop site kajoo kana kilik goona. Akkuma ijaan agartan kana kabajamtoota hordoftoota keenya haala kanaan isinii fida ammaan booda akkanani kompiitarratti laalee fayyadamuun isinis laaltanii fayyadamuu dandeessan jechuudha gama kaanitti haa dabarru. Hayyiga erga bilbila keessan sirreessitanii akkumaan jalqaba irratti isiniif ibsuuf yaale kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoo arratan keessatti waniin qabadee isinii dhufe akkamitti warroota yeroo nuti viidiyoo gadhiifnu jechuudha koomentiiwwan hin barbaachisne hamilee namaa tuqanii fi arrabsoo wal qabatan kennatan akkamitti firraa dhabamsiifnu yookiin immoo seetingii keessaas ta'ee akka isaan chaanaaluma keenyatti hin dhiyaanne akkamitti goonaa kan jedhu tooftaa sadiin qabadee isinii dhufe jechuudha. Isiin jalqaba koomentiiwwan arrabsoo wal qabatan biloog godhuudha jechuudha. Isii tana isin garsiisuudhaaf asumaan seetingii tana keessa seenna. Erga seetingii seenne booda community kajoo kana seenna. Ergasii gaddeemnee jechuudha xiqqasho gama jalaa kanarratti akkuma agartan blocked words jechoota blocked godhaman jechuudha. Kanaaf asitti maal jettanii tarreessitanii jechoota arrabsoo wal qabatan kan namoonni isiniin arrabsan yookiin immoo yaada akkanaa kennatanii jettanii yaadan hunda hanga jechoota 200 immoo qubee 200 na fakkaata bakkituni. Kanaaf isaan kana asitti barreessitanii save gootan jechuudha. Fakkeenyaaf akkamitti yoo jenne fakkeenyaaf jecha fokkotaa jawhaa barreessee save godhu. Akkuma agartan fokkotaa jeetiin jira jechuudha. Ergasii intariin jaan jechuudha. Akkuma agartan kana fokkotaa jechi jawu kun amma save ta'ee jira jechuudha. Namni jecha akkanaa kana komentii kiyyaa keessatti yookiin immoo komentii YouTube kiyyaa keessatti kanneen ta'e jechuudha. Automaatikaalii YouTube'n ifumaaf delete godha jechuudha. Komentii san jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf erga jechoota namoonni nuun arrabsaa yookiin immoo komentiiwwan akkanaa nu kennatanii jettanii yaadan hunda asin barreessitanii ergasii save jechuunidha jechuudha. Akkuma agartan setting saved jira. Kanaaf koomentiiwwan akkasii hin agartan jechuudha. Lamada jechuudha. Tooftaan jalqaba isii tana fakkaatti. Tooftaan lamadaa ammoo kabajamtoota hordoftoota keenya nama koomentii san sitti kannate jechuudha. Bira dhayitee yookiin ammoo koomentii isaa san bira dhayitee akka inni lamada koomentii kannachuu hin dandeenye godhuudha jechuudha. Fakkeenyaaf amma asirratti akkuma agartan gurbaan kun jabaadhu jaa koomentii hamilee namaa tuqxu osoo hin ta'in hamilee nama gootu jechuudha. Kanaaf ani isinuma agarsiisuudhaaf waan ta'eef fakkeenyaaf koomentiin tun koomentii fokkotaadha jennu. Ergasii ammoo akkamitti isa kana dhabamsiifna asumaan akkuma agartan cinaacha kana irratti jechuudha. Tuqaa sadii jira. Tuqaa sadiin kana kilik goone jechuudha. Erga isii kilik goone akkuma agartan hide user from channel jaa. Kana jechuun maal jechuudha? Fayyadamaa yookiin ammoo nama koomentii kannate kana jechuudha. Chaanaala keenyarraa dhokoisuudha jechuudha. Chaanaala keenya deebi'ee hin argu yookiin ammoo koomentiin inni kannatu nuti chaanaala keenya irratti nuuf hin baatu jechuudha. YouTube'n nurraa dhokoisaa jechuudha. Kanaaf haala saniin firraa dhabamsiisuu dandeessin jechuudha. Nama koomentii fokkotaa isinii kanne. Tooftaan lamadaatis kana fakkaatti kabajamtoota hordoftoota keenya. Tooftaa sadaffaatitti haa jennu. Tooftaan isiin sadaffaa kabajamtoota hordoftoota nama san guutumatti jechuudha waan ati YouTube irratti dalaydu hunda akka inni waa takka irraa quban qabne godhuudha. Kana yeroon jiru chaanaaluma keessan irraa wasanuudha jechuudha yookiin ammoo gurguruudha jechuudha. Kana jechuun namni asiin
بلوك قوتن كن جيشودا كومنتي خلنا تشوديسي فيديو تيسن دبلته channel مخيسنو يو سيرش غودي هن أركو يجود أمان بودا يرو بلوك قوتن جيشودا خلاف إسا خنا أكمي بلوك كونو يهنه سيتنجون أمان دورا يجودا خيستي نانا وخنتي about بكيتو جيري يجودا أما مو سيتنجي وانجي جيري جيرو يجودا يوتيوبين أسمانا كما أغرتن يوتيوب description بكيو وخنتي كليغونا ergasi akkuma agartan bakka kanatti jechuudha information waa'ee channel kanaa yookiin ammoo nama commentii kallatu saniiti jechuudha. Kanaaf asirratti akkuma agartan report user ja erga report user tu ine booda jechuudha report goone channel keenyas dabalatee video nuti gadhiifnu commentii kannachuu dhiisee jechuudha. Kana hunda irraa cufama yookiin ammoo search yoo godhes channel keenyan arku video teenya search godhes hin arku guutumaa guututti channel keenyarraa ugguruudha jechuudha nama kana. Kanaaf tooftaa sadeen kanatti fayyadamtanii akka namni commentii fokkotaa yookiin commentiiwwan hin barbaachisne isinitti kallatan irraa ugguruu yookiin ammoo dhorkuu dandeessin jechuudha channel keessarraa. Kanaaf videoon sun baay'ee akka isin barbaachistu akkasuma irraa baratanii irraa fayyadamtan abdiin qaba waan ta'eef viidiyoowwan channel YouTube'tiif barbaachisan hedduu isiniif dalaguuf teenya inshallah. Kanaaf channel kanarraa fagaatinaa isin jenna amma viidiyoo barbaachistuu fi barsiistuu akkanaatiin walitti deebinutti nagaa rabbii keessa jiraadhaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.